Kun sagalee ergamuuti. Kun sagalee ergamuuti. Nageenyi badhaadhaa dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii sagalee erbuuti. Qophiin sagalee erbuu kan har'aaf qindeeffattee toora galfattee gurraan isin ga'uuf jirti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa jecha sirba gabaabduu kanaan itti ceenaa. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaarraa guyyaa jabaachuurraa mootummaan sodaa guddaa keessa seeneeraa jedhamee oduuleen adda addaa tatamsa'aa jiran. Woboo dagamsuuf yookaan dagachiisuuf shira adda addaas xaxanii jiraachuu ittiinis as ba'uuf tottolfachaa jiraachuutu dhagahama. Waraana hanga barbaade gam tokkoon itti bobbaasaa gam tokkoon ammoo araaraaf lafa ciraa jira. Mootummaan kun guutummaatti qabsoon Oromoo fi woboo akkasumas qeerroo fi qarree eessa akka jiru hin beekan jechuu dandeenya. Dhaloota waan darberraa baratee waggootaaf irratti ijaarame tahuu gonkumaa hubachuu hin dandeenye. Mootummaan wacaan jiraachuu filatu waan gadi qabamee hojjetamee tuffata yookaan ammoo hin beeku. Afarfamuun hanga dantaa abbaa afarsuu dhufutti yookaan dhumutti. Gaafa dhumate ammoo waan ittiin afarsan sun darbatamuu hin haftu. Woboon karaa dhihaa, bahaa, giddu galeessaa fi bahaa sochii itti jiru hundaa kan dubbannus kan dhiisnus qabna. Woboon torban lamatti bada jedhames shiraan diiguuf birrii miiliyoonaan itti dhangala'es basaastota 10,000 ol itti bobbaafames woboon woboo ta'ee har'ayyuu uummata isaaf gaachana ta'ee jira. Namni noobeelii badhaafamu waraana wobootti bobbaasurraa hin dhaabbanne. Nafxanyaan Oppiidiyoo dhuunfattee jirtus waraanas ta'uu kan biraa itti bobbaasuu hin dhiifne. Hayyaallallattoonni qabsoos waan danda'an raawwatanii bitamtummaa keessaas hin baane. Garuu woboon dachaadhaan jabaataa jira. Kanaafi dhalooti cichitootaan qaramee utubame gonkumaa kan laafaatti raafamu akka hin taane irra deddeebinee kan dubbannu. Woboon har'a diina ofirraa ittisuurraa gara itti seenee adabuutti tarkaanfateera. Adeemsi bal'aan woboon kan mirkanaa'u yookaan ifatti itti fufu uummata keessattii fi bakka hundatti waan xumuramuu barbaadame xumuratee yoo as ba'u kan isa qabu gonkumaa hin jiru. Waan addaan citu hin eegallu. Waan eegalle hin dhaabnu. Waan hin xumurree diiguus hin eegallu. Waan ni xumurra jenne ammoo diiguusaa itti beekna. Diiguun salphaadha. Ijaaruun garuu yeroo fudhata. Ijaarsarra jirra. Gaafa achii kan nu dhaga'uu dide diiguu jalqabne garuu waa hundaatu diigamee akka haaraatti jalqaba. Gammachuun woboo inni xumuraa fi dhugaa wareega baasee gaaffii Oromoo xumuraa itti gochuun duuba kan jiru qofaadha. Gammachuunsaa inni keessaa ol danfu. Woboon gaaffii uummata Oromoo xumura itti gochuuf imala isa eeggatu addaan baafatee irratti hojjechuun isa dursuu qabu dursee isa duubarra kaa'uu danda'u duubarra kaa'ee murtee isa barbaachisu murteeffatee socho'uu akka qabu eega qalbeeffatee bubbuleera. Injifannoon har'aa bakkayyuutti galmeessaa jiru waan raawwachuuf adeemsa bu'uuraa malee ga'umsa isaa
kan mul'isu miti. Woboon wabii uummata Oromoo ta'uu fi diinni kaleessa isa balleessuuf shira xaxaa turtellee maqaa aktiivistiin itti duulaa turanillee shakkiin woboon shakkee ni hiikkadhu jedhe sun dhugaa ta'uu har'a qalbifatanii quba isaanii deebisanii cicciniinaa jiran. Mootummaa Abiy OPDO'n har'a immoo dabalataan nafxanyaan wobootti duulanii har'a maqaa milishaan yookaan waraanaan humna biraan itti dhufuu barbaadan. Kunis ni hongaawaa. Woboon kana hundaa cabsee ka bosonatti ittisan osoo hin taane handhuuraa fi magaalaa keessaa kan ka'u ta'uusaa kan itti mul'isu yeroonsaa fagoo miti. Woboon jajjabee jirtu sagalee kee dhageessisi biyya kee naasisi. Sagalee kee dhagee yeroo mana gabbee jira woboon jira abdiin boruu jira zooniin litaa zooniin baa zooniin kabaa zooniin kibbaa biiftu galii jira woboon jira abdiin boruu abdiin guyyaa. Ajjechaa fi hidhaan guutummaa biyya Itoophiyaa jedhamtee moggaafamte keessatti gaggeeffamu daran hammaataa jira. Ajjechaa fi hammeenyi biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru heddummaachurraa sirnichiyyuu ka qabuu fi gadhiisu, ka gabaasuu fi dhiisu, ka qoratuu fi dhiisu, ka hordofuu fi dhiisu wallaalee jira jechuu danda'ama. Yeroo akkasii keessatti rakkoo hamaan kun walxaxaa wayita deemu kanatti nuti akka Oromootti maal barbaannaa fi akkamittiin deemuu qabnaa itti yaaduu barbaachisaa. Yeroo ammaa biyya Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti mootummaan meeshaa hidhatee jira. Dhaabonni siyaasaa hidhatanii jiran. Uummatis akkasuma meeshaa hidhatee jira. Akkasuma dhaabota siyaasaa gidduuttis haallan tokko jabaachaa dhufuutu gabaafamaa jira. Haala hamaa fi walxaxaa kana keessatti maaltu nurraa eegamaa? Maal gochuutu nurra jira jennee ganamaa fi galgala mari'achuu irratti hojjechuun barbaachisaadha. Gonkumaa waan xixiqqaaf jennee isa guguddaadhaaf humna of buusuu hin qabnu. Waan bor dhaqqabnuuf har'a kana raawwanne jennee waan har'a hojjechuu qabnu ammoo duubatti akka hin hambifne hojjechuu barbaachisaa. Har'a ifatti yeroo diinatti itti baanee nuti kana jennee itti hin hidhaamu. Bitaas qabnu mirga haalli jiru hammaateera. Kanaaf dhalli Oromoo bakka jirutti qabsoo waliigalaa woboo waliin dhaabbatee gaggeessuuf abaa'oo waliin dhaabbatee nuutu siif jira jedhee qabsoo Oromootti sagalee kan itti tolchu dhiyaachaa jira gama hundaan qophaa'uun dansaadha. Biyya malee kabaja waan qabu namuu hin callisii yoo mirgi keessa arbamu abbaatu boroo dhaabbata hundee malaan nu sossobaa jirti sobbee nu game dubbiin irra dibaadhii si booda si dhibaa. Goosisaa biyyarraa nu baasanii bara namoota maqaa saasanii. Oromiyaa keessatti qaamni mootummaa ilmaan Oromoo irratti yakka hojjechaa jiru guutee dhangala'ee jira. Gujii keessatti uummata mana waliin gubuu fi reebichi hammaatee jira. Ajjeesanii gatuun itti fufeera. Wallagga keessatti guddaa haga xiqqaa ajjeesaa fi hidhaa reebaa bosona keessatti gaggataa jiran. Dirree Dhawaa keessatti mootummaa fi gareen nafxanyaa uummata haalaan miidhaa jiran. Ammas wanni mul'atu waan hamaadha. Gama hundumaanuu kan jiru kan wayyaanee hafuura galfannee otoo jennu OPDO'n gama biraan nafxanyaa nutti fidde. Wayyaanee wareegama keenyaan lafaan geenyee
Ammas OPDO'n ergamtummaa jalaa hin baane nafxanyaa as nutti baaftee jirti. Amma waan fuulletti beekame tokko humna diina keenyaa Habashootaa OPDO ta'uu isaati. Kanarratti maal gochuu qabna? Kam dura dhaabbanne kam isa kam gadhiifna? Kana adda baafanne irratti hojjechuun barbaachisaadha. Godinni Konsoo naannoo uummattoota kibbaa keessatti gandoota 17 qabdi. Kanneen keessaa Gummaadeen tokko. Ganda kana irra jireessa lammiilee Oromootu qubate. Uummati ganda kanatti ollummaan jirus guutummaadhaan afaan Oromoo dubbatan. Lammiileen Oromoo fi ollaan kun afaan Oromoon barannaa fi bulchiinsa Oromiyaa jalatti nu galchaa waan jedhaniif qofa waraana biyyaa itti bobbaasanii namoota 23 ajjeesanii jiran. Kanneen ajjeesanis ummati abaa'ota ajjeesaa jedhaa jedhamnaan hin jennu jedhanii waan didaniif namoonni hedduun hidhaatti guuramanii jiran. Namoota ajjeefaman keessaa maqaa isaanii isiniif eerraa. Tokko Taarikuu Gabrahaannaa, lammaffaa Waganee Boggaalee, sadaffaa Gassasee Gabree, arfaffaa Hayilamaariyaam Zabanyaa, shanaffaa Wandifroo Asaffaa, ja'affaa Siisaay Yirkaa, torbaffaa Abbabee Zannabee, saddeettaffaa Odaa Jiloo, saglaffaa Kiflee Kusee, kurnaffaa Gadaanoo, tokkoffaa Addisuu, Barsiisaa Nuraddiin kan jedhamus keessatti argaman. Kanneen hafan guutummaa isaa odeeffannoo guutuu waliin isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya namoota miidhaan irra qaqqabe akkasumas hawaasa achii miidhaa irra qaqqabe ilaalchisee namoota waliin marii gaggeessine ammoo qophii keenya itti aanu keessatti qabannee dhiyaannaa. Arraha jabaan soofiniinsine yeroo hayaadannuu walirraan as kunuune yeroo hayaadannuu walirraan as kunuune machuun jarraaquu namoonni lakkiisne arraha jabaan soofiniinsine arraha jabaan soofiniinsine. Daltonni kootuu biyya keenya keessa deemu kokoree bade waraabessa manni hubatee kan darbee nu gorsa ni waan nyaatu hiikna bineensa ni waan nyaatu hiikna bineensa ni waan nyaatu hiikna bineensa ni waan nyaatu. Oromiyaa dhihaa Gidaamii keessatti hidhaa fi ajjeechaan itti fufeera. Dhiyeenya kana dargaggoo Yimaan Mahammad yookaan Duulaa jedhamu bara 2008 haga 2010 Maa'ikalaawwii Qiliinxootti hidhamee dararamaa kan ture. Qabsoo qeerroon booda kan gadi gadhiifame. Isa boodas qabamee Sanqalleetti dararamaa kan ture. Torban 2 dura kan gadhiifame. Amma immoo torban 1 dura qabamee mana hidhaatti gatame yookaan kaampii waraanaa keessatti dararamaa jiraachuu dhageenye jirra. Haala kana irratti haadha warraasaa argannee bilbilaan Yimaam maaliif hidhamee akkamittiin hidhamee haasofsiifneerraa daqiiqaa muraasaa dhaggeeffadha. Gaaffii mirgaa gaafannaan maqaa shororkeessummaa nurratti maxxansanii.
lafa dhiiraa nafini. Guyyaan kun darbuu noolulu kee diinaan ta'ini. Kumpaanis ka'uun jira haamileen si qabini. Haa ta'u amma abbaa warraa keessantu hidhame. Abbaa warraa keessan kana maqaa dha'uu dandeessu? Jedhamsiisee naannoo Lakkeeroos jedhama. Maaliif hidhanii? Jechuun waan isaa hin barree tabbajjiraadhumatu waaree booda dhufanii fuudhanii. Waajjira poolisiitti barbaadan ka jedhanii fuudhaniitu dhaqanii hidhan ergasii achuma jira. Kanaan dura hidhamee akka ture Qiliinxoofaatti hidhamee deebiseeti kan gadhiifame. Ammas immoo maal jedhanii hidhani? Kanaan dura Qiliinxootti naannoo waggaa lama ta'uu keessatti hidhamee gadhiifame. Deebisee immoo Deengaddaa Ambootti kan qalleetti ji'a fuudhamee gadhiifame. Ergi galee reefuma torbeedhuma reeffaa ergi galee. Ammas immoo qabanii hidhanii? Ammas immoo deebi'ee qabanii hidhanii jira. Amma argaa hin jiru. Raatii waama nyaataan luka fuudhaa jiru malees argaa hin jiru. Arguu hin dandeenye. Garuu dhaxxanii gaafa dubbistan isinitti agarsiisan jechuudha? Lakki argaan jiru midhaan ijoollee biqiltoota agarsiisan jiran deddeebinee gaafannaanii ganaa qoratamu jedhanii. Ganneen qabni akkana waan irraa dhageenyu waan irraa adda baafanne hin qabnu wanti kana jedhanii hin jiru. Poolisii aanaa kamiiti kan kana godhu? Poolisii aanaa Gidaamiiti kan biteetu. Poolisii aanaa Gidaamii warra gaddisaa jedhutti biteetu. Gaafasii baay'ee waaree booda. Amma buufata waraanaa keessa jira moo poolisii bira jira? Lakki yerootti dhaqsanii immoo dabarsan jiran buufata waraanaatti darbeera. Achitti geessaatu jira nyaata. Achitti fuudhaa jiru jiraachuu isaanii dhibbuusaas waan ta'eef hin qabnu nyaata garii fuudhaa jiru. Mooraa waraanaatti fudhatanii jiru. Mooraa waraanaatti hidhanii jiru jechuudha. Poolisii miti. Poolisii erganii fuudhaniiti jalqaba. Lafa argisanitti warra mana hidhaati galutanii lafa argisanitti harukutamu jedhan waan ta'eef. Akka isaan lafa arganitti qulleessuu dhumdee jedhanii dhufanii fuudhan jalqaba poolisii Oromiyaa jechuudha yeroo dhufanii manaa fuudhan. Akka jedhanii manaa fuudhaniitu gaafanii waajjira poolisii Oromiyaa immoo waan nyaataa keessummaa raatii keessummaa fuudhanii gubbaa waraanaatti dabarsanii jedhan. Amma achi jiru jechuudha? Achuma jira achumatti geessaa jirra nyaata geessaa jirra isa arguu hin dandeenyu waan isaati waan barree qabnu waan irra deemsu hin deemnu waan beeknu hin qabnu. Bulchiinsa faammoo hin gaafanne? Bulchiinsa faammoo hin gaafanne? Bulchiinsa eenyuun gaafatu nama gaafannu hin qabnu. Amnes hin gaafachuu hin dandeenye kaasee yeroo kalee harumatu namni wal keessa deemanii erga gaafa kan dadduraa sanaa wanti hundumtuu cufaa namni nyaata namni dhugaatii cufaa ture harumatu namni xinnoo wal keessa deeme namni dhagee gaafa deemu hin jiru. Warra koomaandi poosti jedhutu fudhate jechuudha waraana. Jaruma warri fuudhe malee Oromiyaa birammaan. Egaa mee uummata Oromoodhaaf isin iyyaafatan akka inni hiikamuuf akka isaan godhaniif mee Oromoof addunyaafis dhaamsa qabdu? Eeyyaan uummata Oromootiif wanta jechuu barbaadu hundumtiyyuu wala iyyaafatu wala gaafatu adeemsi jedheema waanuma qabu bakka wanti dhaadhaan akka inni ibsatuun barbaadan. Uummata Oromoo kun dararamni maal nurra ga'aa jira waan ta'eef waan hin beekamne reefu mana hidhaatii jalaa karaan dura dararamaa ture amma dararamee akkuma kana hundumaa nu duwwaas uummata Oromootti deddeebi'aa jira waan ta'eef uummata Oromooti wanta hin jedhu afaan tokkoon wantina tokko wal bira dhaabbatee kun namni yaada isaa ibsatuun barbaada. Miidhaa akka walii garaatti Oromoo irra ga'aa jiruuf egaanii akka kootii Oromoon wanti dhaama jedhee waama yaada isaatii bahee ibsachuu qaba jedhee yaada. Kanuma yaada koo keessa jiran Oromoon yookiin yaada isaa walumaa galee baheetu yaada isaa akka ibsatuun barbaada malee waan hin jedhu hin qabu. Haa ta'u gaa Rabbi isin gargaaru hiikamee immoo akka gammaddanis haa ta'u dhaamsa keessan kana uummata Oromoo maraaf isiniin ga'a. Haa ta'u bakka galatoomaan jedha. Wamara osoo tubbatamuu fide nuti. Sibiisi hafuura buti. Ofirratti boonsile galtuu dubbannu nyaara bubbutti. Sibiisi hafuura buti. Furannee garaa waliin araaramnu nuti. Sibiisi hafuura buti. Duubatti hin deebinu qabsoo nama iddoo ga'utti. Sibiisi hafuura buti. Sibiisi hafuura buti. Sibiisi hafuura buti. Sibiisi hafuura. Ajjeechaa, hidhaa, yakka suukkanneessaa, biyyaa godaanuu,
akka ummataatti hiraarrii kana hin jedhamne Oromoon waggaa 27 keessummeesseera. Keessattuu waggoota 4 dabran dhaloota 5,000 ol kan itti wareegne rakkoo waggaa 150 xumuratti gochuuf warra diina waliin nu fixe amannee dhiiga keenya jenne nagaa barbaachaaf nagaa dursinee galfata keenya itti kennine. Jarri haaromsa jettee of muuddees qeerrootu asiin nu ga'e jettee waggaa atuu hin guutin qeerrootti galagaltee jirti. Qeerroo hidhaatti guurtee cichitootaa fi hangafoota ishee safuu Oromoon ala Finfinnee keessatti daangeessitee filannoo gufachiisuuf deemaa jirti. Tarkaanfiidhumaas dhiiga qeerroo fi qarree 5,000 ol irra ejjettee nafxanyaa nurratti goobsaa jirti. Nafxanyaa waliin wal hidhatanii miidhaan yeroo ammaa Oromoorra dhaqqabaa jiru kana kan jedhamu miti. Kaleessa nuti warra haaromsaati jedhanii biyyoota ollaa dhaqanii jilbeenfatanii kan nagaaf nama kadhatanii fidan deebisanii nagaa dhabsiisanii dhaabbilee siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa jiran 100 ol keessaa mootummaan haaromsaa yookaan tiimii lammaa dhaaba tokko qofa irra deebinaa dhaabbilee siyaasaa 100 ol keessaa dhaaba tokko dhaaba Oromoo ABO waajjira isaa cufanii deeggartoota isaa hidhanii hogganootas ta'e miseensota isaa hidhanii kaan ajjeesanii waajjira gullallee qofaa hambisanii waajjira Oromiyaa keessaa hunda itti cufanii daba kanan jedhamne irratti hojjechaa jiran. Maaliif dhaabota siyaasaa biyyattii keessatti argaman keessaa 100 ol keessaa akkamittiin ABO qofa irratti xiyyeeffachuu danda'an? Galma kee jala jirra yaa muka odaa agarra jiru wayyoo yaa biyya ofii wayyoo yaa saba ofii yaa saba guddaa cunqursaa buluu. Irreecha waggaa 150 booda hora Finfinneetti deebi'uun Oromoon haqa qabu. Waggaa 150 maaliif akka miidhee fi eenyu akka isa miidhe kan ifatti baasee fi Oromoon kana booda bifa akkamiin qabsoo akkamii geggeessuu akka qabu kan isa akeekedha jechuu danda'ama. Kanarratti namoonni yaada hedduu karaa sooshaal miidiyaa nuu kennaniiru. Irreechi baranaa dhugumatti Oromoon tokkummaasaan waan barbaade gochuu akka danda'u itti amanneerraa kan jedhan hedduudha. Odeeffannoo hanganuma ga'ummoo kan jiru hangi kun hojjetame waan buleesaa mallattoo yookaan dhagaa bu'uuraa naannoo sanatti Oromoon ijaarrachuu barbaadu laalchisee jiru diigamuu isaati. Kanarrattis yaada kanneen laatan ni jiru. Maaliif bakka sanatti ulee abbaa gadaa meetirii 300 asii ol dheeratu maaliif hin ijaarree kanneen jedhan ni jiran. Dhaabonni siyaasaa waan kana milkeessuu irratti ilmaan Oromoo biyya keessaa biyya alaa jiranis waan kana milkeessuu irratti maaliif hin hojjetanii jedhaniiru. Kana jechuun diinni waan nu hojjete kana nuti kabajaa hangamii akka qabnuuf ittiin mul'ifnaa kuyyoo ta'e maal ta'aa jedhanii sagalee erguutti himanii jiran. Nuti ammoo dhaamsa isaanii dabarsuudhaa kunoo dabarsineerra.
Xumura qophii keenya irratti akeekkachiisa qabna. Nafxanyoonni lootee seentota hedduu Finfinnee keessa seensifachuu dhageenyee jirra. Jarri kun kadhattuu fakkaatanii kan seenan garuu meeshaan karaa biraa fi seene guutummaatti hidhachuu kan danda'an meeshaadhaan kan leenji'anidha. Warri kun hojjechuu kan barbaadan isa bara dargee muuxannoo itti qaban san qayshibiriin waan wal fakkaatu aktiivistootaa fi hooggantoota qabsoo dhaabota federaalummaa barbaadan namoota aadaa seenaa akkasumas qaroo ajjeesuuf shirri hojjetamee jiraachuu gamanumaa isinii ibsuuf barbaanna. Itti qophaa'uun ofirraa ittisuun of eeggachuun barbaachisaadha. Yoo yandoon si tume, yoo hammaa ga'uufe, yoo si nyaara gande, yoo hammaa ga'aduun, maaf si nyaatti orme, qe'ee abbaa keerratti. Maanguddoonni kabajaa dhabdan adaraa waaqaa fi lafaa lubbuu qabdan takkittiif yaadaati. Xiiqii nama tokkoof jettanii yookaan namoota muraasaaf jettanii qabsoo ijoolleen 5,000 ol itti wareegamte hadheessuu gufachiisuuf diina waliin hin dhaabbatinaa jetti ijoolleen biyyaa jajjabeen qeerroon dhaamsa kana nuuf dabarsaa jedhaniiru kunoo sagaleen erguu dabarsee jira. Sagalee kee dhagee yeroo manaa gabbee. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya har'aa xumureerra. Torban qophii biroon walitti deebinaa. Hangasittuu nagaa fi jaalalaan jiraadhaa horaa bulaa. Jirra woboon jirra abdiin boruu jirra ni jirra zooniin litaa zooniin baa zooniin kabaa zooniin kibbaa biittu gallii jirra ni jirra woboon jirra abdiin boruu abdiin guyyaa.